kun akkasii wajjin jiraatu beektaa miti. Anak kuma ini nokok haji jiraatu padahal berbadu kan ijaarti biraatu jiraatu paduani. Khalaas gaa si wajjin akka jiraatu akkasii peenaan barbaaddee dubbii tana qorattee baasuu qabdi. Bakka tana gaa intalti namaa homaa hin taane wayiin si dhaamu jira intalti namaa homaa hin taane dandeessu. Walumaan hundi sula. Jaarsuma keessan qaban. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya salaamtaan tiyyatan onnee irraa burqite bakka jirtan maratti isin haa geessu jecha arragaa hunoo guyyaa lammaffaa deebi'ee ikraamee biratti hin argamaa mana ikraameetiin jira hoggaan dhufu hunoo abbaan manasii bira hin jiru bakka dalagaa jira naan jette ikraamee inni kun mana isa biraan dhufee anarra inni kun mana galee moo hin gallee ni jira isumaa wajjin jira moo dhalaa biraa wajjin jira jaartii biraa wajjin jira jeetiin irraa adda baruu dhufe mee ikraame uzoon tana siin hin jenne hordoftootaa fi daawwattoota kana salaamime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota jirtu isiniin jecha bakkuma jirtanittuu salaamtaan isin haa rakkabdu. Takkanaatiin jaa kun najjaa sharraan tanaa as dhufe callaa biraan dhufe jee dhufe callaan hin jiru dalagaa bultii dalagaa mee gaawaan inni isa bira dhufe akka walumaan garraan isiniin jaa. Egaa callaan kun har'aan tana guyyaan kun guyyaa gartee namni jaartii biratti mana galu guyyaa kana mana jiraa jeetiin dhufe garuu akkaan dhageettiis qilleensa irratti akkaan dhageettiis maqaa shoofaa irraayis ammoo inni jaartii biraa fuudhee jira jaartii biraa qabaa dalagaa hin jiru mana jaartii isaanii biraa jira mana jaartii isaaniifis kireesseeti achi galu jira jaan ikraame. Ati mee dubbiin tun hangam takka siif dhugaadha hangam takka jaarsa kee kana irraa quba qabda mee hangam takka amanta waan tana adda baaftu wanarra jaan dubbii fi lubbuu abbarraa baasan jaan dubbiin ammoo horiin garaa dhoosan nu du'aa dubbiin garaa dhoosan ni fayyitii jaan mee waan kana dubbii tana ati addanaa baasi. Maaltu kana jechuun jira bara makkayini farattu dolla isumaa qabuuze zazanu isaa wajjin deema gaasa iwasaati isa jala deema wala nu gaas maa fuuzaan quraana kana jangan uma hunda keenya dhiyoo kana saa makkayin dhufee akkanatti maarree daajaartii filmaan finnamaa ji'a haasa awwalli kana sun mee naalli qibsamtoon jaarsa jawaanin amantii irraa qabuuf jecha waaniin amanuuf jecha waan akkanaa kana hin dhiyoo hunda keenya maaltu maa akkana sin jaate ni fuudhaa kana mee ati silaa eenyurraa dhageesse maaltu kana sin jemee kurtitti waan ani lafatti tuttu isaan waan dhagee sirraa isa addaaniin bareeyeen dhufe qilleensa irraas ni deemti maqaan tokko gadhiisu jira maqaan san yeroo amma duree kaniin quba qabu wajji nyaatanii duddan harka kiyya nyaachaa dhugaati inni waan akkanaa sana na duuba yaadu jiraatu. Si duuba jaarsa keeti isa jaarsa keeti saniif inni akkamii bakka takka dalagamoo. Biyya wallahi walma jira yaani bakka takka dalaguun dhabanga wal bira dalaganii fi wala bakka takka dalaganii hin beekne qabu waan takka dalaganii boo. Isaanii fi jaarsa keessanii fi maqaan waliin wal jalanuma yaani gari intala sana maqaa shooyitu fuusee intala wal quba intalaa fi abbaa mana keetii kanaan wal quba qabanii hafuusee isuma sanii jechuun dhagee maqaa fuusise maqaa inni harka kiyya nyaachaa tuma gara gara jaarsa keenyarra fuusise. Mana dhufee nama manguddummaadhaan. Manguddummaadhaaf isa fuusiseeti harka kiyya nyaachaa mas manguddoodha jee natti eebiyanne. Guyyuma dhufa sanuu firraas ilaaluu fi. Inni na dhufa jechuudha. Firraa ilaaluu fi maqaa isaan erga jaarsa keessan. Isuma ka fuusise san wajjin nyaachaa tuma isuma na duuba fuusisanii ammaa isuma san natti ergani. Narraa gaafadhuu gartee dubbii sana narraa adda baasee jaartiin teetuun akka gartee. Makka ummaan kunuu kanuma akkamisa. Akkaminni silaa. Makka ummaan sanuutu fuudhuu feenaan ifi maatti ni deemne ifi bultii tasaa oofifachaa tanamaa akkamitti kana fashaleessu barbaade inni tabiraa alaatti barbaade. Dubbii tanaan kaameraa irratti hin gaafanne gartee lafatti illee gaafadheetiin aboo kun gurbaan kun callaan kun gartee abbaa ilmaaniiti ilmaan qaba ilma irraa qaba jaartii isaa tana ikraamee tanarraa akkamitti fuusiftaa jennaan abootu turaan fuuyise qubaan qabaa gartee hanganni ilmaan irraa dhalu hunda hanganni ilmaan irraa dhalu hunda ittiin inni quba qabu qubaan qaba anumaa quban qabne malee akka inni chitti waan godhe as dhufee birtiifatee as naataa hojjiranni asii dhufee afaan naabana walitti hin sin fayyisa iyyee manguddummaadhaan jee deemaninis garuu dubbii tana wanni namni guddaan
namni gartee jaarsa keessa yoo fuudhellee akka Akka inni fuudhu godhe amma qayyidha. Inni maa ittiin fuunee jaarsa kiyyanarra fuusisa. tanallee lafatillee isallee gaafadheetiin Maasii jedhu telefoonatti bilbilee intalti nam feetu isa feeti isaatti eefi guyyaa illaa isaan dalagaa ijaazaa kadhataniiti achi oolanee intala bira. deemanii bakka dhalaan jirsan magaalaa deemanii achi dhaqanii dhalaa sanatti haasawanii hoggaatti haasawan intalti anan jaalattu Isa jaalatte. isa jaalattee Jaartii qabaatti ni himne jechuu isaanis. ittiin himne qaanne Jaartiin qabu janii tichiifichi qabanii itti naqanii. keessaa qaba akka fuudhu keessaa qaba waan ati Innis keessaa qaba. waan ati goote tana hin beekne amma kaayee maal goote waa teessa Waan akka hin goone gaa olaanuu waan inni naqabu waan gaa inni wanta jiru maal ittiin beekaa ban. hijaa inni sii qabu tana hin beektu Hin beeku waa'ee salaan biyya qabu hulaati jaa'u qabachiisaa jiran nama waan qabu fi nama sharriin irra yaadase wayin hulaa kana irraa bu'anna. amma gaa inni gartee kun akkasitti isaas fuudhisee amma deebi'ee osoo asitti himin hanga jaartiin isaa san ilmaan lama dhaltu eegee ilmaan lamaan sanii Sammuuti wajjin ilmaan sanii wanta jee afaan ol qabee naa dhufeen qottorrichi kun mee kun ooluma tanaa akka batuan maaluma sinaa godhaawu maali inni kanuma akkamisanni baalageen kuduraa kun gajaarsa namaa gabbaasee fuusiseetuma manguttummaadhaan magantayyee afaan ol qabee namaa dhuftiimu kanuma akkaminni sila. bakka tana gaa amma bakka tana Allah mataa isaatiin isa bashayisa inni asitti deebinaan akkatti mataa isaa gubbaa gabba geessa bakka inni taa'utti. jaarsa keetu kun garuu jaarsa keetu Indila hin beeku. jaarsa kee namni itti naquun dhabu amma bakka jaarsa Inni keetu horiidha kan namni haaddutti dhahee itti naqu. Inninis kan isaa qabu malee mushaan makka hin qofaa miti. isa mataan basheessi yaa'u isa Isaan lachuutu hundi isa waliin huluma tanaan akka batanii walaa makka ittiin innis maaluma umman inni kan akkamii usaa makka ummaan baanan kun akkami inni aan horuman na fite. amma Yoo nan akka wantaati mataa isa bakka isu gadda aanumaa dhufu ga'ee tanani garta. Wai maal godhu naa dhufaa inni manguttummaan jaarsa kiyyanarra fuusisee inni naman qabduu jedha inni naman qabdu nama waa'ee moof hin qabduu Isin wara addunyaa baana san gartee addunyaa duuba jirti. Waan akka quban qabduu jedhe isa waan akka godhe asii afaan ol qabee naa ultiin. akkas deeti inni soota fuusee caljee siiduuf Angsanuun kun isaan dhalantaa'een dhalanii. Dhuguma hojiiba lukkuudhaan namni guyyumaa ol seene kanuma bultii waa xiqqoo guyyumaa xiqqoo dhalu lukkuudhaan namni. wajjiniin wal isin barsiisaa inninis ka abbaan mana keessa ta'e lafa jalatti kan waan sitti himeetiin ta'e waliin isin barsiisaa jaartii xiqqoo fi ilmaan kiyyaas ilmaan kiyyaa kanaas wal adda taa'u adda jiraachuu hin fedhu gartee waliin isin barsiisaa hajee sitti himeen ta'e an duraan gartee. Antuun cuftii akka waan biraan kinarra dalaganiitiin sa'u jira hangan takkaan dhugaan seene an dubbiin tun dhugaa taanaan an du'eetuma jechitan itti irra dabruun narra hojja. Utasanii achitti angootii isaan seenan jala seeneetiin addunyaa kanarraa isaan diilee godha akka telefoona diilee ta'uu sanitti. Addunyaa kanarraa akka baay'eesi diilee godhan san gartee akkasittiin diilee godha addunyaa kana gubbaarra. Isaanuma hundaa walaa makkai walaa ta'e isaan diddiimaniin walaa isa kan diddiimanii. Bakka tanaggaa intalti namaa waan taane wayin siidhaamu jire intalti namaa waan taane dandeessu. Walumaan hundi sulaa. Jaarsuma keessan qabaddu. Walumaaniin hin dhiifne isaan. Jaarsa keessan qabattee. Walumaaniin hin dhiifne isaan hunda. Walumaan hundi isuun walaa makkai isin dhiisu isaan hin dhiisu isis hin dhiisu. Jaarsa keessan qabatteeti deebitee nama kaan itti qotta malee yoo inni asii gabbee yoo haadhaadhaan san barbaadde yoo amma maqaa san deemee barbaadeenis saayibummaa isaa sana gana akka mana maqaa hin dhayne godhuu qabdi. Akka mana makkai hin dhaanfadaa. Maaliif isin jee? Walumaa hundi isuu waan isaan hundaa'u walumaan hin dhabuma godhaawu. Maalirraa hin ganaa makkai jalaa hin muradda jechuun jala deemu jaarsa jechuun irraa gadu naatti namne. Dhagee Dhugaa taanaan naatti namne jaarsummaa isaa jaarsa jechuun waan hayaa gadduuf hin qabu. Ani isaas addunyaa kanarraa dhabamsiisu maan barbaada halaas. Dhugaa taanaan ammakkais walaa ildentaa isaa ilmoo fi jinni ammakkais ilmoo isaa guddifate mumaan turu. Hoo dhuguma taate dubbiin too. Numaan hin dhiifne dhageessa. bakka fuudhee jaarsa kee fuudhee kanatti. Dhiisu. Guddifate ilmoo isaa hanguma turaati. Sana achitti tasaatis jedhamaa guddattee teenyaa jedhamu mataa guddatte. Walumaan hin dhabamsiise isaan hunda. Ambar jaarsaan duraan jaarsa kee qofaan se'u jaarsa kee qofaatu si hayyamsiisee gartee akkas akka fuudheen ta'e garuu immoo inni waan akkanaa sana seenuun waan doggoraati. Ati isaa waliin lolloo jaarsa keetii wal lolloo Wallolaan qabnu nuti nagaa fayyaan naa dalagaa dhajjina biraa deemu jira. walloltanii argati hin baane jechuudha jaarsa kee. Maaliif gabbee maaluma dhabneetu maalumaaf wallollaawu maaliif wallola sana nu kun akka nuti kan loluu ni jenna. Nuti walloluu dhiisi. warra nagaan jiraatu. Ndageenya nuti loluma sana kan wallolaa sana nuti jechuudha nuti. Dubbiin tun gaa dhagee kiraame bakka kanatti amma bakka isaan roorroo akkas roosan tanatti ani waa hundatti sibiraan jiran rakkatin mana isaan jiran ati bakkuma san nu qoqqoradhu bakka isaan jiran amma kaayitee
gartee Andura callaatee makka umasanii hin dhiifne dura. Makka ittiin isa hansa malee makka numaa hundi suura geessaa numaa hundi isaa makka. Akkamittiin inni filima akkanaa kana harka nyaachaa akkamitti irra dalagan hojii jiraachaa. dhalaan namni irra fuudhu bara takka tanaa miti. Akkamitti? Takka jetti tana mana gahaa tana gartee haala miskiinaa qabdu sanaa miti. Dhalaa gartee yaa'ii qabdu ta mana keessa nama cinqitu jaarsa kee kana mana keessa cinqite mo'ati wanni gartee diimee fuudhee. Mee isa sayyoo gartee na duuba gaafadhu takkaasi gufattee ni beekti mana keessatti. Takkaasi ni gufattee himme. Ayyoo lolee ulaa sangiyaa ol garagaleetiin isa san fayyisee gabbaa malee an takkaa haaraan biraa gadi hin baane. Jaarsuma kee kana biraa. Jaarsuma kee jesanu. Maali yaani maal dhabee ta'e inni horiidhaa kaa makkayin akka diboota araashii qonna ditteetitti funyaanna wanta uree oofee jaadhan. Namni tokko ni beektaa mana keessatti jaartiin tiisuun qaalee yengootu hoggaan oli jeen gadi hoggaan jeen oleetti nan dhageessuu jeeti fuudha. Garuu ati hoggaan silaalee nama akkasii hin fakkaattu nama nagaan na fakkaata nama namni irra fuudhu biyyeetiin kalallee viidiyoo sirraa maree kute akkana ta'uu hin qabdu ikraameen tun nama nagayaati amma durallee duniyaa toof gartee haa irra fuudhu abdii Mustafaa kun gartee haa irra fuudhu duniyaan tun isa hin kabajju jaarsasii kana hin kabajju gartee nama biraatis hiriyoottan isaatis hin kabajju jeetiin jee ture ati immoo arra uzumaan nama akkasiitiin uzumaan akka gartee fi fokkasiin nama hamaa saniitiin deebi'ee nama nagayaa ta'uu kee kanaaf dhufee waan kana iccitillee kaleellee sirraa baasee akka waa takkaati irraa uban qabne argeetiin jira. Garuu kanumaafuu dubbii tana hin quban qabu jettee dhibbatti. Quban qabu yaani quban qabu akkami wanni kanaatu narra dalagamu jirti annaa galuutti hin jirtu kun akkami wanni kanaatu narra dhiiroo maali yaani irriba manaa manatti hin jirtamoo zaayirumaan akkana naan jedhu jirtanan. Bar waan zaayirii bartun waan zaayirii jechuudha geetiin an gartee wanni tun iccitiidha moo dhiiroo dubbii tana beekaa akkana godhanii ikraamee tana beekaa akkana godhanii gartee jaarsa isii kana walumaan jiranii yeroo hunda haa adda baannatti hin fakkaatu jeetiin akkasittiin quba qabaa hunoo dalaga jirattillee ati akkasuma dalaga jira naan jettee hunoo bakka dalagaa sanii jiruu waan maqaayin fuudheeti ilmaan lamaa qabaa mana biraa qabaa jeetii haasa'e garuu haasa'u kanarratti ammaaltu naa ifanii beektaa harka guddaa. Amma kai keessaa qabu isaa. Nima dubbitu Isaa keessaa qabu bilaashii miti. Sayinni kun. Wannummaan magantaa dhagee afaan qonyee rakkaatee mana kana naa ol dhibachaa qabu tana isaa quba qabu. Inni kun obboleettii isaa yoo dubbii quba qabaatte qilleensatti illee agarteen se'a obboleettii yana jaarsitu akkanatti namaaf kanneen maarree jee obboleettii isaa saniifuu akkasiin lolaa jaartii qabu. Akkamitti fuusisanii. Akkamitti heerumtii obboleettiin tige nama kophaa heerumtii nama gartee jaartiin qabna ka ilmaa itti rarraane ka jaarsitti rarraane heerumtii jeete akkasitti deebi'ee lolaa ati jaarsa kee kana deebi'ee inni kun maaliif fuugisa? Mee maaliif fuusise yaani maal mataa fuusise inni maal oolan isa dhiisee kanaaf tumaa dhiisii tasaa kanatti hin dubbatiin yoo tasaa kanattu. Waan biraatiin nagaa isa dhufa amma gisee akkana sukkarin akka lakkaanuu ilmana dhoorkan lakki maarreedha hidhaan dalagachuu jira maarroodha jee waa hundi haasa'u kanaawu inni lakkaanuu ka achitti bakka biraatiin bu'u jira mee kamsini dhufe kamsuma kana qofti ichitaa jiraatu dalaguma sanuu barbaadu raabee manatti agalu anaan dalaga haa ta'u inni ilmoo bira lakki inni achumaanii lakkaanuu dalaga inni dalagaa ta biraati jira hojjan ta'e warra baasuu inni tamanaati jira dalagaa. Mee kunoo innummaan sanuu haa bakka biraatti wanta jiru dalaguma sanuu dhiisee mana galee taa'ee naarra hojjaadha. Bakka gartee achiin deemee dalagaan jira jee jaartii biraa bira taa'u san gartee. Badala sanii mana galee ilmoo naa guddiseerra naa hojjaa anaatutti dalaga gabbii. Ani kiraame gartee wanni sitti himee ni fuudhe jeetiin dhufee sitti himee ni fuudhee san na dura maqaa ilmaanuu gartee. Ammakkummaan sanuu faradduudhaan narraa dhiisan kun kitaaba ammakkee kana narraa jirtu ammakkummaan sanuu haayina cubbuu maali ammakkee maali. Fuudhuun isaatu hin jirtu gaama. Hin jirtu jibba maali kitaabni kana isin eessaa fiddan sa'u makkana kana eessaa yaadanii isin hin fuunedha jaarsa eessa fuudha maal narraa dhabe. Jaartii biraan qabu manni. Ni qaba jechuudha barra maqaan gabaasee jira garuu wal quba qaban isaanii. Ana makkais bakka inni dubbii tanarraa deddeemuun laal guyyaa irraan tanaa tanaan isarraa baasa guyyaa irraan tanaa tana gartee godee inni seeneen jala seena makka uumasanuu
Maali amma kai kaa'ina kana amma kai maali kun cubbuun. Bakka sanatti ati dubbii tana garuu garana nyaatte maaliif ati tun nama miskiinaa. Laatu waan kijibata tu waan abjaarsa yaa wanta godhu yaadanii an fuudha taanaan amma kai biisaas innumaan hin dhiifne takkitti isaan qoftiin biyan. Waan akkanaan amma kai bakka inni irraa fuudhee deemuun tana beektee bakka inni dubbii kana fuudhee kanatti baalli itti haa kanatti oofu tana agartee bakka inni irraa fuudhee isaan gaafata. Jaarsa kee bara amma kan akka dubbatettis jaarsa kee ilmaan qabaa ilmaan maal qaba ilmaan lama qabaa. ilmaan jinni qaba ilmaan isaa fidenni isaa fuudhee ilmoo isaan gaafadha ilmoo sanis bakka inni irraa fuudha amma akkuma saniin hin dhiifne isaan gaafadha. An duutee dhabamtee bara hanga gartee inni ilmaan taanaan agartee horo. Isaan jiran dachii tana jala gakkuteetiin ol bi'e maan tan moo addunyaa tanarraa deemeetiin dhufe saabiraatiin bakka biraatii dhufe hanga inni dhalee ilmoo isaa ilmoo lama guutuu qabu. Isaan jiran bakka inni irraa deemu naan amma akka isaan gaafadha. Arraan tanaan gaafadha ammas fagoo biraatti hin barbaadu. Arra. Isuma sanuu arraan gaafadha. Arraan laala ammaan tana boolisa fuudhee bakka inni dhaabbatu jala dhaabbachuu qaba. Anta nagaasi biraan dhaabbadha amma bakka tana bakka teettu tana poolisaan bakka tana si wajjin hin qaban bakka tana. Kalaasa jedhaan warrarraa kaasetiin bakka laala amma saa tana keessatti hin maaliif an duraan gartee dhalaa gartee haala amala sii gaariin ta'in haarra fuutuu dhiirti ta'e gartee jeetiin dubbachaa ture. Garuu immoo ati haalaa fi amalli kee waan nagee taateef nama miskiina taateef bakka tanatti fuudheetiin gartee as karuma sanuu qabnee itti geessinee barbaannee baafna. Dubbii sana meetis gama keessaatiin qoradhuuti. Kalaasa jedhaanis ammaan tana laala ammaan tana saa tanatti ammaan kee poolisa fuudhee barbaade amma. Isa bakka inni dhaabbatu jala dhaabbaddaa jiran akkanatti. Dura osoo poolisan fudhanne dura gartee nama gaggaafadhuuti. Adda baafadhu dubbii san dhugaadhaa jiiti qoradhu soosatti harka lafa jiraatiin. Laa telefoona isaa uummata kanneetumaan bakka inni jiru jaayisa naanaa barbaadanii akkasittiin jala dhaabbadda. Shariyaa isaa. Shariyaa isaa san. Khalaas walitti. Akkas yoon ta'in akkanatti numan jira doon du'eet maan dhabamu malee jiruu kanaa kana hin barbaadu. Gartee walitti deebinaa guyyaa gartee. Hin barbaadu jiruu kanaa kana. Guyyaati poolisaan barbaadu san si wajjin hin jira si jedhaan dhaabbadda maaliif abbaan mana keessa. Laa amma ana amma ka'ee abudan mandii sura jedha amma ka'ee dalagaa amma ka'ee dalagaan tun cuftee amma ka'eedha.